Erga abbaan kiyya du'ee booda haati kiyya bakka abbaa bakka haadhaa bu'uun nu guddifte. Haadha jechuun bar jannata jiru hanaaneeti yaa harmee tootiiru garaa laaftuu too harmee tootiiru namni si muuree rabbii na muuru. Ani ijoollummaa korraa kaasee haadha kiyyattiin of bareem abbaan kiyyaa anaa garaa haadha kiyyaa keessa jiru akka du'ee dhagaan tureem. Erga abbaan kiyya du'ee haati kiyyaa ana garatti baadhattee obboleetti tiyyaa hangafaa harkatti qabachuun kophummaa hafteem. Erga kophummaa haftee booda haalli jireenyaa itti ulfaatuun roorroon gara maatii abbaa koon itti hammaateem. Isiinis roorroo kana jalaa nu fuutee gara mana ona namatti nu fudhatteem. Mana ona kana keessaa namni ganda keessaa anaa fi obboleettii tiyyaa ummaa tiyya waliin walitti nu qabanii qe'ee teenyatti nu deebisaniim. Qe'ee teenya irratti adeerri yookaan obbolaan abbaa kiyyaafaan ummaa tiyyaa roorrisaniim itti ka'uum. Ummaan tiyyaa tuni ammallee nu fuutee ona namatti nu galchiteem. Ona namaa kana keessaa illee abbaan mana onaa nu baasuum. Otuma haala kanaan jirru ona meeqatti gallee jiraam. Akkuma isaan kun na jalaa miidhamne jettee ofii miidhamtee nu baasteem. Roobaa fi caama aduu fi qabbana osoo hin jenne gaara buutee baatee waan hunda nutti fiduun nu gurguddifteem. Osuma roorroo kana keessa jirru nutis ol gurguddanneem. Ijoolluma gandaafaa wajjin nu beekaniin jiraachuu eegalleem. Obboleeyyan dhiiraa kan lafa nu qotuun nu gargaaru hin qabnuum. Anaa fi obboleettii tiyya qofa obbolaa dhiiraa tokkollee hin qabnuum. Gandumatti hirkannee rabbii gaditti roorroo danda'achaa arra keenye alhamdulillahi. Amma anaa fi obboleettiin tiyyaas biyya namaa jirraam. Ummaan teenya achuma jirtim. Biyyuma namaa irraa anaa fi obboleettiin tiyyaa xiqqoo qabnu guddoo qabnuun bira dhaabbannaam. Rakkoo kaleessaasan guutumaan guututti ja'us hanga tokko keessaa baasnee jirra alhamdulillahi. Isiinis akka kaleessaa roorrifamaa hin jirtum. Ani garuu roorroo ijoollummaa kiyyaasanii yoo yaadadhu arrallee nan bu'am. Gaafa ona namatti nu galchite san yeroo isiin waa nutti barbaadu deemte nuti namuma faa jala deemnee jiraannam. Ijoollee dhiiraa ollaa saayibban lafa akka nu qotan ni gaafannam. Ijoolleenis nun didanim. Rakkina keenya laalanii waan nu bataniif nu gargaaruun isaanilleen hirkoo nu ta'anii nu jiraachisanim. Ijoolleen ganda keenyaa nu gargaaruun nu bira dhaabbatan xiqqaa fi guddaan isaanii haa galatoomuun. Jazaa isaanii ani yoomillee hin dagadhuun. Keessumaa warri haadha kiyya ofitti qabuun akka nuti as geenyuuf sababa nuuf taatan hundi keessan galatoomaadha. Haadha haadhummaa baadhachuun bakka abbaa bakka haadhaa bu'uun nu guddiftee akka rabbiin umrii naaf dheereessu du'aa naa godhaadha. Hawwii tiyyaas akka galmaan naa gahee haati tiyyaa caayaa tiyya teessu du'aa'ii naaf godhaadha galatoomam. Anaa dhukkubsatu atiin taatu fayyaa haadha dhabuu manna haadha dhabduu wayyaa haadha dhabuu manna haadha dhabduu wayyaa. Qaama keerraan citee hedduun si mararee ani ilmi hankee baay'een si dararee gaafa sababaa koo deemsa kee danqamu naaf jiraadhu harmee gaariin akka teetii eeysattuun argamu. Naaf jiraadhu harmee gaariin akka teetii eeysattuun argamu. Warri xalayaa jaalalaa walaloo jaalalaa asoosama seenaa jireenyaan qabaa karaa kamiiniin si argachuu danda'a jettan hundaaf karaan ittiin argachuu dandeessan karaa yuutuuba chaanalaa Burqaa Shingiisuuf dhufuudhaan sabiskiraayib kisee isin gootan lakkoomsi waasaappii liinkiin waasaappii ol isiniifaati achiin karaa waasaappiitiin na argachuu dandeessuun isiniin ja'a galatoomaa. Hojiin keenya yoo isinitti tole sheer laayik gootanii waliif qooduu hin dagatinaa. Jaalala yaa jaalala yaa rokkeetti onnee seentuu halaala. Sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqte seenta keessa